السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتان إلما رومو الدنيا أرات أركمتن نجيني كوباكم جرتين تسنالك بسنين جيتشا أرنتناس بالين تي في قبي بريدا هيك أباتي دفجر محمد وماتين هردفان أفير راكيني بالين تي في سبسكرايب قوتشون يادي وقباتن كرا كومنتي تنونغها بالين تي في أرنتناس قبي فيا واي دي سكرا أباتي دفجر إبين سكرا مال أكمين وفرا اتسون دندام وانجر ولي إلا لا نفانا ترى إبين سكرا dhukkuba hamaa waggaatti namoota miliyoona tokko ajjeesaa jiruun kan namu ittiin qabamuu danda'udha. Dhibeen kun wayita qaama namaa sukkaara yookaan gulukoosii dhiiga keessa jiru caccabsuu dadhabuun hammi sukkaara dhiiga keessa jiru yoo baay'ate kan uumamudha. Dhukkuba onnee tasaa, ijji jaamuu, kaleen hojii dhaabuu fi harki yookaan miilli namarraa akka citu dabalatee rakkoolee fayyaa hedduu namatti fiduu mala. wayita amma rakkoo fayyaa addunyaa irratti hammaachaa jirudha. Addunyaa irratti namoonni miliyoona 422 ta'an dhibee sukkaraa waliin akka jiraataa jiran tilmaama. Lakkoofsi kun bara 1980 kan ture irraa dachaa 4 dabaleera jedha WHO'n. Rakkoon dhibeen kun namatti fidu hamaa ta'us namoonni dhukkubicha qabaman walakkaan isaanii ofirratti hin beekan. dhibee sukkaraa maaltu fida waan jedhu waliin ilaalla. wayita nyaata nyaannu qaamni keenya kaarboohayidireetii caccabsee sukkaara yookaan gulukoositti jijjiira. Hormooniin insuliinii jedhamu rajijii keessatti oomishamu seelonni qaama keenya humna argachuuf sukkaara kana akka xuuxan ajaja kenna. Dhibeen sukkaraa kan uumamu wayita hormooniin insuliinii jedhamu kun oomishamuu dhabuu yookaan sirni hojjechuu hanqatuudha. kun sukkaara dhiiga keenya keessatti akka kuufamu godha. Gosti dhibee sukkaraa meeqa? Dhibeen sukkaraa gosa lamatu jira. Dhibee sukkaraa gosa tokkoffaa fi dhibee sukkaraa gosa lammaffaa. Gosni tokkoffaan dhibee sukkaraa gosa akkami kan jedhamu gosi tokkoffaan wayita rajijiin insuliinii oomishuu dhaabu gulukoosii yookaan sukkaara dhiiga keessaa yoo kuufamu kan uumamudha. Kun maaliif akka ta'e saayintistoonni deebii sirrii hanga ammatti hin kennine. Garuu qaccee sanyiidhaan wal qabachuu waan akkasii kaahanii jiran jechuudha. Namoonni dhibee sukkaraan qabaman keessaa 10% kan ta'an gosa tokkoon kan qabaman gosa tokkoo kanaan kan warra qabamanidha jechuudha. Dhibeen sukkaraa gosa lammaffaan kan akkami ammoo kan jedhuuf wayita rajijiin insuliinii gahaa oomishuu dhabu yookaan hormoonichi sirnaan hojjechuu wayita hanqatudha. Gosti kun yeroo hedduu kan mul'atu ga'eessota namoota dulloomaa irratti dargaggeeyyii furdina qaama akka malee qaban kanneen yeroo hedduu taa'uun dabarsan irratti kan mul'atudha. Kana malees dubartoota ulfaa hammi isaanii insuliinii rajijii isaanii oomishuu isaaniif mucaa isaaniif gahaa ta'uu dhaburraa kan ka'e gosa dhibee lammaffaa kanaan qabamuu danda'u. Qorannoo adda addaa akka agarsiisanitti dubartoonni ulfaa 6 hanga 16 ga'u dhibee sukkaraa wayita ulfaa uumameen erga dahaniin booda baduu ni danda'a. Dubartoonni kun hamma sukkara qaama isaanii keessa jiru nyaataan sochii qaamaan insuliinii dabalataa fudhachuun akka dhibeen gosa lamaa kun irraa baduu gochuu ni danda'an. Mallattooleen dhibee sukkaraa hoo maal fa'i? Mallattooleen dhibee sukkaraa maal fa'i? Nam tokko dhibee sukkaraatiin qabamu mallattoo akkamii ofirratti arge dhibee sukkaraatiin qabamu beeka? Tokkoffaa baay'ee dheebochuu yookaan dheebuun itti baay'atu akka malee. Lammaffaa yeroo kaanirra baay'inaan fincaa'u keessaafuu galgala baay'ee dadhabuu, ulfaatinni qaamaa akkasumas hir'isuu. Ulfaatina qaamaa yaa'anii osoo waan takka yookaan sochii tokko hin godhin osoo waan takka hin ta'in qaama isarra ulfaatinni isaa kan duraan irra hir'ataa deemuu. Infekshinii afaan keessatti uumamu deddeebi'ee dhufu yookaan madaan garagaraa afaan isaa keessatti mammadaa'u sirriitti ilaaluu danda'uu dhabuu fi kan kana fakkaatanidha. Mallattoolee kana yoo ofirratti argan dafanii gara mana yaalaa deemanii ilaalamuun baay'ee gaariidha. Akka tajaajila fayyaa biyyoolessa British NHS jedhutti mallattooleen dhukkuba sukkaraa gosa tokkoo kan mul'atu umrii ijoollummaa yookiin ga'eessummaa irratti mul'atu eegaluun yookaan kan hammaataa deemudha. Namoonni gosa dhibee sukkaraa lamaan kanaaf
caalatti saaxilamoo ta'an kanneen umriin isaanii 40 ol ta'anii fi firaan kan deemudha. Dhibee sukkaraa ittisuun ni danda'ama waan jedhu. Dhibee sukkaraa ittisuun ni danda'ama. Gosoota kuduraa garaagaraa nyaachuudhaan fakkeenyaaf kan akka burtukaanaa, kan akka paappayaa, rummaanaa, tuffaahaa, farawulaa, kaarotaa fi kuduraalee fi muduraalee garaagaraa yoo sooranne dhibee kana ofirraa ittisaa deemuun ni danda'ama. Dhaggeeffattoota keenya qophiin irraaf qabannee dhufne kanuma haga qophii biraatiin walitti deebinutti nagaatti.